Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessa gamtaan Afrikaa waraan kaab Itoophiyaa furuu fi qaamsirrii mitii jedh qondala UN Katur. Gamtaan Afrikaa qaama dirqama qabu ta'ee osoo jiru kana hin raawwatin yoo naga'eera. Kanaafuu wayita balaa guddaan uummatarra ga'aa jiru kanatti qaamni gamticharra jiru UN keessa seenee mala furmaataa kaa'uu qaba. Sabab hongee fi jaldeessaaf uummatii naannoo Mandeeraatti walitti bu'uu himan. Ijoollee fuulee yoo agarti biraa dheettee bisaanii fi waan hojjetu sagalee itti lakkiftee yoo inni re'ee itti lakkisanii biraa dheetan nam dhiiraa garreebetu yoo nam dhiiraa gurguddaa argin dheetaa. Eertiraatti namoonni xiqqaa guddaan waraana takma haman humnaan guuramuu himan. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Asli Galgalo. Nu dhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii mootummaan Eertiraa lammiilee biyyattii umriin isaanii gan 55 gadi ta'e hunda humnaan garraa'ee ittisa biyyaatti makaa katur yoo ta'u ammallee tarkaanfintuniin cimee akka itti fufu maddeen BBC'tti himan. Opereeshinii marsaa kanaan ammoo namoota umriin isaanii 60 fi ol ta'e akkasumas dubartoota fi namoota dhukkubsan hunda dirqamaan guuramaa jiraachuu himan. Hamza Hussein gabaas qaba. Baatii darbe keessa mootummaan Eertiraa miseensota humna eeggataa umuriin isaanii waggaa 55 gadi ta'an hundi waraana biyyattiitti akka makamaniif waamicha taasisee ture. Taatee sana boodas namoota dirqamaan butuu fi waamichi waraanatti akka makamaniif taasifamu ammas cimee itti fufu maddeen BBC Afaan Tigiriffaatti himan. Magaalaa guddoo biyyattii Asmaraaf naannolee biraatti lammiileen akka waraana deemaniif dirqisiisuuf guyyoota muraasa as sakatta'iinsi mana manarra manneen daldalaa saamsuu fi konkolaataawwan dhaabsisuun bal'inaan mul'ataa jiraachuutu himama. Mootummaan biyyattii opereeshinii kanaa ka geggeessuuf kanneen raayyaa ittisaa biyyattii keessaa bahanii fi miseensota humna eeggataa waamicha hin fudhatin adamsuuf akka ta'e ibsan maddeen BBC. Duula kanaan maatiiwwan ijoolleen isaanii leenjiif hin deemin hafanis hanga ijoollee isaanii erganitti manni isaanii ni saamsama. Kanaan walqabatee dargaggoota rakkoo fayyaa qaban dabalatee hedduun maatii isaanii rakkachuura jechuun gara adda waraanaatti duulaa jiraachuu fi kaan ammoo gaarreeniif holqaawwan keessa dhokatanii akka jiran maddeen naannolee Eertiraa garaagaraa jiran ibsaniiru. Mootummaan Eertiraa namoota umuriin isaanii waggaa 55 gadii akka waraanatti dabalamaniif waamicha kataayisa ta'us ka dirqamaan guuramaa jiran garuu abbootii umuriin isaanii haga waggaa 60 fi isaa ol ta'an ta'uu maddeen BBC'tti himaniiru. Dubartootaaf namoota rakkoo fayyaa qaban dabalatee kanneen waamicha hin fudhatin humnaan fudhatamaa fi dararri irra gahaa jiraachuutu himama. Dargaggootaa fi lammiilee biyyattii kaan humnaan butanii gara humna waraanaatti makuun erga waraanni kaaba Itoophiyaatti hagayya 22 bifa haaraan deebi'ee galamee guddoo hammaateera. Naannolee baadiyyaa biyyattiitti ammoo namni duulu yoo dhabamu maatii manaa baasuun akka itti cufanii fi loon isaanii dallaa keessatti akka itti jalaa cufan himu maddeen kunneen ummata mana jireenyaa fi bakka daldala isaanii akka jalaa saamsanii fi hayyamaa fi ragaalee jalaa akka fudhatan ibsuun dararaa jiraachuu kakaasan maddeen kunneen doorsisuu qofaa osoo hin taane hojiirras oolchaa jiraachuu ibsan. Lammiilee Eertiraa biyya biraa jiraatanii fi nageenya maatii isaaniitiif yaadda'uu dubbatan akkasumas kanneen dhiyeenya Eertiraa irraa bahan dubbiin kun dhugaa ta'uu BBC'f mirkaneessaniiru. Gaanfa Afrikaatti boonii yookiin hongeen hamaan gana 40 keessatti argame hin beekne dheerachuun namaaf horii irratti miidhaa hamtuu dhaqqabsiisuu dhaabbanni gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID beeksisee ture. Keenya keessatti namoonni miliyoon 18 caalan beelaaf dheebuu dhiphachuu dhaabbanni hongee biyyattii to'atu ibsa. Naannolee kaaba biyyattii jiran garuu horiin hedduun dhumee namoonni gariin du'anii kaan beelhama keessa jiraachuu himan. Kaawuntii Mandeeraa keessatti jaldeessii nyaata dhabuun ollaa deebi'ee miidhaa uummata irraan gahaa jiraachuu jiraatonni himan. Haal naannichi keessa jiruu fi dhimkaan irratti durtaan naga kaawuntii Mandeeraa Abba Muhammad Haji Daahir gaafadhe. Jaldeessii durii goorotan duudee muk nyaatee midhaan nyaateedha amma wanni sun hin jirtu amma buulaa gaddacha'ee yaani ganamaan gadduudee jikkooni seenee atta yeroo waadee wanjeera harkirraa namsaame yoo bisaanii mutuungi kan irreenedhee yoo lefuwoolee deechisee hojjaniirti hin jirre amma wanni re'ee hin jirti re'ee barbaase re'ee nyaatammaan tana re'ee tamuu tayaa guyyaa kamuu keessa ja'a torbulee warra kabulee tamuu tamuu keessa nyaata hattaam re'ee barbaase iyyuu re'ee barbaas busuu barbaas yaani dur leenfa harreenfa dhaqee bisaan keessa dhuga haroon bisaan hin qabdu leen bisaan hin qabu wanni inni barbaadu bilet kan seenee buula seenee minnee kijijjitan seenee jargeenfa wanti tokko tokko warri faan waraabbataan mikeeyya waan kana duuba
shoorii dhibaarra tarbi. Ijoollee fi walillee yoo agarti biraa dheettee bisaanii fi waan hojjetu sagalee itti lakkiftee yoo inni re'ee nyaate itti lakkisanii biraa dheetan. Nam dhiiraa garreebetu yoo nam dhiiraa gurguddaa argin dheeta. Haali itti takkattarii aginnatta ijoollee namaa fudhatan takkattarii kee jira nam. Horii nyaatee re'ee namirra fudhatame ijoollee namaa nyaataaf sodaachaa jiran. Isaan re'ee nyaat ka busuu nyaat ka re'ee moolee barbaas ka re'ee barbaas waan sodaatan kaan ballee ijoollee amma xixiqqoo yoo argu mina hadee bisaan dhugu mina jikkooni woolee hadee anjeera nyaatee sagalee dhaaban nyaatu waan itti sodaatan yoo sagalee sun dhaaban ijoollee nyaatu itti sodaafama. Waan kana warra bineensa eegfaatti himtanii? Duratti namoo warrilleen kun qaba inni dhibsuun yaldeessam dhibsu sababa paartii dhibsuun dhufuu jiru warrilleen kun qabu. Naannoo keessaniitti namni sababa beelatiif lubbuudhaaf jira. Inni himanii haali nam gadi keessa walirra nami zaayid durumaa walirra laafa nami gaaf abaartiin hin jirre tabartiin isa daqqa zaayid haaliin isaa hamtu. Reqsi rabbi tarkaa qaba dhib rabbi dhufaan waan rabbi gattoochu duubni islaana sabarree alhamdulillah rabbi si dhufeeni baasenna ammoo arrantiin sun irraa sodaa qabna arrantiin sun nami hatta ka tabartii qab lubbuu dhabuufuu jiraata. Ulfaadha bookoo. Ulfaadhatillee obboleettii. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Itoophiyaa fi Jibuutiin dhimma nageenyaa fi walitti hidhaaminsa daangaa irratti qindoominaan waliin hojjechuuf walii galan. Gorsaan nageen biyyaalessaa Itoophiyaa Ambaasadar Ridwaan Hussein qondaaltota nageenyaa fi humna waraanaa waliin mari'achuu fi waliigaltee kan ergaan. Ambaasadar Ridwaan haleellaa dhiyeenya kana humnoonni hidhatan loltoota Jibuutii irraan ga'an balaaleffate. Itoophiyaatti gaazexeessa ispoortii hangafa kataa'e Fiqru Kidaane umrii waggaa 88tti addunyaa kanarraa du'aan boqote. Dammi ispoortii biyyattii keessatti gahee olaanaa ka gumaachee gaazexeessa Fiqruun Koree Olimpikii sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti gorsaa ture. Akkasumas gorsa pireezidantii duraanii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa ta'uun tajaajile ture. Gaazexeessaan kun dhimmoota ispoortii fi kaan irratti kitaaba barreesse ture. Haleellaa misaa'ilaa Raashiyaan Yuukireen irraan raawwatte Ameerikaan balaaleffatte. Raashiyaan magaalaa Kiiv dabalatee iddoowwan ijoo biyyattii misaa'ilaan haleelte. Waraan kaaba Itoophiyaatti waggoota lama lakkoofsisee marii nagaan furuu fi tattaaffiin godhamullee hagiyoonaa waraanii hammaatee itti fufee jira. Mariin gamtaan Afrikaa dhumturbe dabreerraa geggeessuuf ture yeroo biraatti dabarfame. Marii Afrikaa kibbaatti geggeeffamuu fi gamtaan Afrikaa qaamolee lamaaniif yaamichi dhiyeesse kana hunduu fudhatanii turan. Garuu mariin hin eegalamne. Qondaalli UN duraanii Mukeesh Kapiilaa marii nageenyaa Darfuur, Sierra-Leone fi Suudaan kibbaa keessatti hirmaate. Itoophiyaa keessatti qaamoleen wal waraanan lameen dhiibbaa biyyoota alaa ofirra deebisuu fi mari'annaa jedhu malee dhugaan qabatamaan waan biraatii jedha. Marii bu'aa buusu geggeessuuf jalqaba dhukaasa dhaabuu qabu. Kanneen mariisanis qaamolee lamaaniinuu amanamuu fi fudhatama argachuu qabu. Haalli qaamoleen lamaan wal amantaa fi ofitti amanamummaan keessatti mari'atanis mijachuu qaba. Ammatti garuu haalli mariif bu'uura ta'e tokkollee hin mijanne. Kanaafuu mariin kun yeroo hin beekamnetti dabarfamuun na hin ajaa'ibne. Marii dhugaa eegaluuf jalqaba haalli ofitti amanamummaa mirkaneessu qabatamaan jiraachuu qaba. Dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa danqaa malee akka seenu eeyyamuun dirqama. Yaaddoon kiyya waraanichi sadarkaa furamuu danda'u irra hin jiru. Kanneen wal waraananis miira nagaa buusuu keessa hin jiran. Waliigaltee nageenyaa buusuu irra ga'uu fi uummanni gamlachuu marii nagaaf qophii ta'uu qaba. Haalli uummanni marii nagaaf fedhiitti qabaatu uumamuu qaba. Kun fedhii uummata gam lamaan malee dhiibbaa alaan waan milkaa'u miti. Kan mariisisu gamtaa Afrikaati jedhama malee innis loogiirraa bilisa miti. Dhiibbaa alaatiin furmaati amansiisaan inuma hin argamne. Qaamni mariisisuu amanamaa fi loogiirra bilisa ta'uu qabaa jette. Hoogganoonni Tigraayinuma gamtaa Afrikaa jalaatti mari'achuu fi fedhii qabaachaa hin turre. Gamtaan Afrikaa qaamsirrii jettee amantaa yoo ta'u baattee qaamni mariisisuu qabu akkamiitii jette. I'm afraid not. I think this is a massive conflict that's been going on for nearly 2 years. Gamtaan Afrikaa qaama sirriidha jechuun natti ulfaata. Waraanni kun erga eegalame waggaa 2 deema. Lammiileen daafoo waraana kanaan guddoo hubamaniiru. Waraana haala kanaan uummata nagaa dararraa waggaa lakkoofsisu callisanii ilaaluun waan hin malle. Humna guutuun itti seenanii nagaa buusuu feesisa ture. Gamtaan Afrikaa qaama dirqama qabu ta'ee osoo jiru kana hin raawwatin yoo naga'eera. Kanaafuu wayita balaa guddaan uummatarra ga'aa jiru kanatti qaamni gamticharra jiru UN keessa seenee mala furmaataa kaa'uu qaba. Walumaa galatti adeemsi nagaa buusuu kun gamtaa Afrikaa qofatti kan dhiifamu yoo ta'e homaa bu'aan argamu hin jiru. Yeroo baay'ee biyyoonni Afrikaa rakkoon Afrikaanotumaan furamuu qabaa jedhu. Waraanni kun waraan ardii Afrikaa waan ta'eef Afrikaanotumaan furamuu hin qabaatu. Well, I think that would be
very racist view. Nobody says that the war in Ukraine. Kun rakkoo ilaalcha sanyummaa irraa madduudha malee sirrii miti. Waraanni Ukraine wayita eegalu namuu waraana Awurooppaa qofa jedheen callisa. Rakkoon biyyattiitti mudate biyyoota Awurooppaa fi addunyaa mara yaaddesseera. Addunyaan akkuma waraana Ukraine furuu fi hirmaatutti ka Afrikaa keessattis hirmaachuu qaba. Wanta adda godhu hin jiru. Rakkoon Afrikaa rakkoo addunyaati. Kanaafuu furmaata addunyaarraa barbaada. Kanaafuu rakkoo Afrikaa keessatti mudatu akkuma rakkoo biyya addunyaa kamuuttuu fudhachuun furmaata gumaachuu barbaachisa. Qaamolee lamaanuu mariif fedhii qabaachuu ibsan. Garuu wayita mari'atamuu hin argamu. Kanirraa xiinxalaan siyaasaa kun akkan jedhu. I don't think it requires much to say that you're willing to talk. Salphumatti wayita ilaallu mariif fedhii qabaachuu isaanii argina. Kun dhiibbaa biyyoota addunyaatiin keessattuu dhiibbaa gama Ameerikaan jirurraa kan ka'edha. Namuu akka isaan mariif fedha qabanitti hubata. Kun garuu hiika homaatu hin qabu. Wanti qabatamaan ta'aa jiru faallaa kanaati waan ta'eef. Marii eegaluuf osoo jedhamu waraanni guddaan geggeeffamaa jira. Waraanni mootummaa Eertiraa hirmaachise kaaba biyyattiitti adeemaa jira. Haala kana keessatti marii nagaa geggeessuu jechuun fakkeessuudha. Talks about peace are a little bit moot. Dhumirratti ispoortii saniif dhiyeessinaa Top Champions League Manchester City fi Copenhagen taphachaa jiranii waayilii keenya Zalaalem Taadessaa kan irra haasa'uu fi na biraatti argama. Zalo taphataan warra Vikings ka jedhamu Haaland irra taphachuu jira. Asli Haaland akka carraa ta'e har'a taphamaa kan irratti hin seenne Manchester Cityin Copenhagen waliin taphachuutti jira jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti Haaland taa'umsa jijjiirraa irra taa'ee jira. Haaland taphoota Champions League 22 irratti galchuun 28 lakkoofsee ture. Taphoota Premier League galirrattis galchii 15 qaba. Torban darballee akkasuma galchii lakkoofsee jira. Amma garuu Guardiolaan taa'umsa jijjiirraa irra sakaa'eet kan jiru. Taphni kun haga ammaatti 0-0 irra jira jechuudha. Taphni biraan immoo Maccabi Haifa Juventus waliin kan taphatudha. Juventus bara kana Serie A keessatti qabxii gaarii argataa hin jiru. Ta'us garuu Champions League keessatti qabxii gaarii argachuudhaaf morkataa jira jechuudha. Taphni biraan eegamu Shakhtar Donetsk Real Madrid waliin kan taphatudha. Taphoota kana wantoonni adda godhan ni jiru. Ka jalqaba Madrid qabxii 9 gabatee kana dursaa jira. Bara darbee yeroo 14ffaatiif shaampiyoonaa ta'eera. Kun immoo rikoordiidha. Shakhtar qabxii 4tiin sadarkaa lammaffaarra jira. Wantoota adda taasisan keessaatii asilii taphni kun Shakhtar kilaba Ukraineedha. Ukraine immoo waraana keessatti kan isheen argamtu. Taphni kun kanaaf Poland magaalaa Warsaw kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Sodaa waraana irraati kan ka'e. Leenjisaan Shakhtar waan jedhan haamileen keenya tokkummaa keenya yeroodhaaf miira keenya miidhuu dandeessu garuu nu balleessuu hin dandeessan jechuun warra Raashiyaatiif dhaamanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu tokkummaan keenya jabeenya keenya jechuun dhaadachuun gara dirreetti galanii jiru jechuudha. Akkuma jabaannee daangaa biyya keenya eegaa jirru har'allee jabaannee taphannee maqaa kilaba biyya keenyaan waamsisna jedhanii jiru. Kan adda taasisu keessaa kan biraan leenjisaan garee guddattoota Shakhtar Donetsk kana dura biyya isaa Raashiyaa irraa ittisuuf jecha jechuudha. Hojii leenjisummaa dhiisee gara waraanaatti makamee dirree waraanaatti ajjeefamee ture eenyu kana jechuudha. Taphni biraan immoo Paris Saint-Germain Benfica waliin kan taphatudha. Lionel Messi tapha kanarratti hirmaatu Mbappé fi Neymar immoo PSG'f kan taphatan ta'a. Garuu taphattoonni lamaan Mbappé fi Neymar akka malee wal dhabanii jiru. Kanarraa kan ka'e Mbappeen kilabicha gadhiisee bahuuf iyyuu jedha kan jedhu odeeffannoowwan ni jiru jechuudha. Liverpool fi Real Madrid immoo taphataa kana kanneen barbaadan keessaati isaan tokkodha. Torban darbees akkasuma qixaa 0-0tiin xumuranii ture Benfica waliin. Har'a Benficaan immoo liigii Portugal dursaa warra jiran keessaati tokkodha. Tarii PSG'dhaan injifachuu akka danda'u ni tilmaamama. Borussia Dortmund Sevilla waliin taphata. Dortmund torban darbe 4-0tiin Sevilla mo'atee ture. Har'as dirree isaarratti ni mo'ata jedhamee ni eegama. Dynamo Zagreb immoo Salzburg waliin ni taphata. Taphni biraan eegamu AC Milan Chelsea waliin kan taasisudha. N'Golo Kanteen har'a miidhamaan Chelseaf hin taphatu. Chelsean torban darbe 3-0 AC Milanin mo'ateera. AC Milan waggaa darbe shaampiyoonaa Xaaliyaanii ta'uun ture kan xumure. Har'a dirree isaarratti kan injifatu yoo ta'e gara dursummaa gabatee kanaatti kan dhufu ta'a jechuudha. Garuu Salzburg garee kana keessaati qabxii 5 dursaa jira. Haa ta'u malee har'a Dynamo Zagreb waliin kan taphatu ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan ispoortii kanneen asili. Galatoom Zaloo. Galatoom. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isiniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News afaan Oromoo irra dubbisa. Akkasumas Facebook keen BBC afaan Oromoo hordofaa. Hammaasi galgal kanaa gowwaan waan dabru malee waan dhufi yaadu. Hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyees an asli galgalooti akborii saatii akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.